appilikeeshiniin amma isinitti agarsiisu kun waayifaayi paaswordii qofa otoo hin ta'in eriyaa keessan irra waayifaayi eessa akka jiru illee kan isinitti agarsiisu. Dhumarratti tippii tokkoon qaba. Inni immoo waayifaayi already namni tokko isinii kenne paaswordiin isaa baay'isee waayifaayiin haakiingiin isaa kan jabaatu jira. Hundumtuu kiraakiin godhama jechuu miti. Inni tokko tokko hin jabaata. Isa jabaatu immoo namoonni fakkeenyaaf bilbila keessan isinirraa fudhanii paaswordii isaa isiniif guutanii yoo isinitti kennan dingata maybe bilbila jijjiiruu dandeessu, bilbilli keessan hatamuu danda'a, yookiin immoo forgeet gochuu dandeessu, riistoor gochuu dandeessu, karaa garaa garaatiin isin jalaa baduu danda'a. Kanaaf haala kamiin keewwattu? Haala kamiin keewwattu? Barreeffattaniirree even barreeffattanii kaawwachuu dandeessu. Chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan sabskiraayib, laayik gochuun maatii ta'uu dandeessu. Viidiyoota akkasii torbeetti yeroo tokko minimum isiniin gadhiisa. Maatii ta'uun hin irraanfatina. Pileestoorii irra deemneet appilikeeshinii jabuufanna. Firiidha appilikeeshinichi. Waayifaayi paaswordii inni sarchi goona. Waayifaayi paasword inni jalqaba dhufu. Inni kun waayifaayi paasword maap instaabiriid kan jedhu kana jechuudha appilikeeshinichi hin buufanna. So piroosesii qaba. Akkaataa itti fayyadamtan ditteelii isaa isinitti agarsiisa. Kanaafuu haala kanaan bu'aa lama by default lama ta'ee bu'aa tokko isaa cukaasna. Inni tokko akka dileetii soo gootan barbaade rakkoo hin qabu. Kanaafuu saayiniin minaan jedhee isin caqacaqa. Balleessaa isa rakkoo hin qabu. X gochanii yoo baatanis amma rakkina fidu not now. X goona. So haala kanaan maappii naannaa keenya irra jiru waayifaayi detect godhee haala kanaan firii waayifaayi kana nu fideera. Paaswordiin isaa shoo paaswordii isheetu kana eenyuun tuqxan aadii isin agarsiisa. Aadicha edda ilaaltanii booda gara paaswordiitti isin fida jechuudha. Baay'ee salphaadhaatti fayyadamuufis baay'ee ariifiidha. So tokko keessaa filannee isa nutti dhiyaatu actually kanaan baruu hin dandeenyu garuu tokkuma keessaa filannee amma fakkeenyumaaf ilaaluuf ijaa ta'eef ilaalla tokko tuqna. So haala kana maastaawoqiyaa adii fida. So X goona eegneet haala kanaan kun paaswordii isaa haaluma argitaniin fideera jechuudha. So otoon irraanfatiin waayifaayi paaswordii isaa hin ta'in maqaa isaa dhaqnee koppii peest gochuudha. Yoo immoo bakka isaa wallaalle immoo bakka waayifaayiin kun jiru maap isheetti tuqnee daayirekshinii keenyarraa ka'ee amma iddoo waayifaayichaa nutti agarsiisa jechuudha. Baay'ee ariifi. So tuqneerra kan isaa lookeeshinii keenya immoo filanna. So okay jenna. Lookeeshiniin ifnee turre. Kanaafuu haala kanaan detect godhee argitanii karaa irra deemnu iyyuu nutti agarsiisa jechuudha. Baay'ee baay'isadha. Kun fagoo danda'u kan dhiyoo jiru meetira 2 meetira 3 minaan dheedhees nutti agarsiisa. Haala kanaan nu fida jechuudha. Bukkee kana maap kan jettu turte. Ishii immoo tuqnu maal godha? Waayifaayi masaa daayirektii iddoo maappii keenya irraa ka'e nuti amma maappiin keenya asirra tokkorra yoo jira ta'e haala kanaan booldi ta'ee dhufa. Argitanii kun amma ishiin magariisni kun akka jiranitti waayifaayiidha. Waayifaayiidha. Naannaa keenya irra isa jiru immoo kun zum goonetti so ishii walakkaa magariisa taatee argamtu kun booldi taatee argamtu tun lookeeshinii keenyadha jechuudha. So lookeeshinii keenyarraan dhiyootti kan jirtu tuqna jechuudha. Yogguu isa tuqnu shoo paaswordiitti nu fiddi. Achii tokkoon tuqna. So adii akkuma duraan ilaalla. Haala kanaan nu fida jechuudha. Baay'ee salphaadha. Waan isin gootan hin jiru. Kunoo haala kanaan paaswordii keessan paaswordii naannaa keessan irra jiru waayifaayi isaa lookeeshinii isaas actually isinitti agarsiisa. Yoo kun ifa ta'uu baate maappii isa sanaan fayyadamtanii gochuu dandeessu. Inni kunis baay'ee baay'isa. Kanaafuu inni lammaffaan immoo namoonni paaswordii isinii kennanii yoo maybe isin jalaa bade akka isin jalaa hin badneef
keewwattu jechuudha. Iskiriinshoot goonaan ishee kana argitanii QR koodii kana keewwattu. Iskiriinshoot gootanii keewwattu. So kunoo QR koodiidha. Actually kan Samsung adda natti fakkaata. Kun Teeknoo 6 bilbilli koo seetingiidha. Seetingii keessa galtaniit ishii caafee irra jirtu QR koodii kan jettu ishee tuqxaniit haala kanaan isinii fida. Iskiriinshoot gootaniit seef gootu jechuudha. So weebsaayitii mana iddoo biraan galtanii Google Chrome irra deemtaniit Google Lens kan jedhamtu jirti. Yookiin immoo gubbaa marra sarchii biratti ishee leensii fakkaattu argitanii riikardii bukkee maayikii bukkee kan jirtu. Isheen naa tuqnu haala kanaan nu fida. So QR koodii amma seef goone kana tuqna jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii biraa tokko nu barbaachisiin. Haala kanaan maqaa paaswordii maqaa Wi-Fi keenyaa fi paaswordii isaa haala kanaan baaseera jechuudha. Jaammarumatti na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun maatii ta'aa warra hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Tooppikii haaraatiin walitti deebinaa. Gaaffii qabdu ta'e koomentii jala naa kaa'aa. Galatoomaa.